Esse kuya kristaana ta'uudhaaf murteessee dheeg bilbilee himadhee gaafan bilbil mucaan xinnoon dhalateellee carraanaa kennuu dide akkanaa sa'u. Yoo yaadadhee emooshinaliin ta'a. Wanti islaama ta'ee fi maashaallah akkanaan jettanii wayyoo seen islaama taate akka jettanii seen islaamummaatti deebite kettan an kristaanaan turre islaamumaan turre garuu amanaa hin turre. Amma garuu amanuuf hin jabaadhee kanaan immoo fatanaan natti baay'ate kan ammoo du'aa itti nan amana beektu an rabbiin baay'een karadha eenyudhumayyuu rabbiin na dhaga'u kun jedhee amma gaaffii keessa galeeraan yoo namni tokko dhibame in salaatu shariyaa sharbii ni dhadhu yoo cinqii tokko keessatti argee waan tokko laphee koo na cabse yaa rabbi ya Allah jedhamu kun afaan koo keessaan badu waan tokko wantani akkam fagoonnan ne beeku yaa samaayi kana utubaa malee jaajjiste yaa rabbi ati ardii kana qalqite me fayyisi namicha kana me godhe ilila aksin cinqame na dhaga maayin eewudhan na dhaga kun faayideen gaaffii of gaafadha rabbiin maayin wanti kun maaliif akkas na dhaga yoonke waan tokko karadhe na dhaga eenyudha kun isa Yesuus jedhani isa Rabbii jedhani isa Allah jedhani isa Joobaa jedhani isa kamiidha rabbiin kun isa jedhu gaaffii keessa of gashee uffattane namatti ni maddu filaa namni nan nagawu na dhaggeeffa akkan dhaggeeffadhu barbaada malee eenyu tokkotti yoonillee namoota tokko haasofsiisuu barbaade natti naasaa namoota moo sheekota jiran tokko yoo yaadaani meestii waan akkasii yaadatti dhiyeesse natti naasaani yookiin na sodaatu ta'a yookiin shari'aatu na jaju ta'a yookiin maal ta'ise rabbi harka kee hojirate dhaqeetis karakeetiin jedhinaan aaradoo ta'ee fi dubba dhaarii kun ibsadhu garuu ittiin gadda maaliifitu maal rakkatti mucayyoon kun amma garaagarummaan keenya warri musliimota sheekiitii fi warri kiristaanaa amma fatanaa kana keessatti maaliin arge yoo ta'u kiristaana tokkoon baay'een danqamee ture akkas ta'etti siin kadhadha siin jedha sitti wayi maal taate maaludha deesi gaafata islaamota sheekota keenya yoo xittaasofte akka waaniiti waa karachuudhattu yookiin immoo qalbii isaanii cabsuudhattu yookiin dura ofii kennu priority sitti haasa'uun barbaadan kana dhiisaa yaa sheekolee maraattuu dubartii yoo sharmuuxaasii karaa duraa argitanii ufitti qaba dubbisa maal rakkatte maaliif akkas taate yoo qullaa deemtillee ta'ee hauzu billahi tanirran fagatina sharbi bitaa kennaa fi maal taatedha gadita qooda sabareeda masgida qulqulluu keessa teessanii dubartii sagaagaltu karaarra teessu yoo argitanii gaditaa wajjinii naasaa ani si argee waan barbaade usin jedhe si fayyadu garuu rabbi waan itti hojjetaa jirtu iddoo si arguu fi dhala namaa bira gaditaati amantii isaarraa yoo bade isa kan biraa keessa jiru kottu jechuurraa isa kan keessanii isa danqamee olii gadi burjaajeeru gadi taa'attaasaa namni dhufee lakkoofsaan miti kan hojjetee hojjisiisu kan hojjetee ibaadaa hojjisiisu fiduu nama biraa awaa baluu amalanteetti fide jedhamuuf otoo hin taane ani waan hin arge keessa fatanaa guddaa arge keessa namoonni keenya islaamonni sheekoliin keenya inaasaan keessatti dubartiitti inaasaan igaa maalni inni maqaa isaanii ofiif eeggachuuf jechaadha malee amantichaaf mini amanticha akkasiin jiru ani baay'ee hadiisas dhaggeeffadhee guddadhee garuu dhumarratti nan babbade malee ofitti nama qabuun barbaachisaadha yoo namni jallatee yoo namni mataa qullaa deemee namicha tokko gajallaa koo kana jira sheekiidha inni ana musliima ta'uu koo hin beeku ani qullaan deema mataa qullaan deema malee gaafan isiniin jiru nama qullaa deemu miti mataa qullaan deema malee uffata takkaallee seema fexee kana footoo irratti argitan kana namni biyya Ayirlaandiin jira namni guyyaa tokko irratti argeen beeku miila koo gadi qullaa koo namni na